Wayyo maal an jedha gaafan gal. Wayyo maal an jedha gaafan gal. Maaltu sirra gaa? Wayyo maal an jedha sagantaa teenya akkuma beektanutti arkeessummaan kiyya har'aa Zawuduu Silashii boortii gaarii waliin goona. Zawuduu Silashii yookiin immoo yeroo ammaa kana koomediyaanii bulchiinsa magaalaa Sabbataatti dhalatee kan guddateedha. Barumsa keessa baratte? Barumsi koo kanan baradhe mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Rogee fi Gammee jedhamutti sadarkaa lammaffaa immoo haayiskuulii jedhama. Achumaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessattan baradhe achumattan xumure. Gaariidha Zawuduu keenya namuu barana akkuma dhagayetti siifi Baqqaluu gidduutti rakkoo guddoo tokko uumamee ture. Sammallinaan itti deebina. Mee artiin akkamii waliin dhufta? Egaa artii irratti kan walitti dhufne egaa dandeettii nama keessa jira kan namaaf kennu Rabbii keessa keenyatti osuma barannu mana barumsaatti jalqabne akkasuma kutaa meeqa barattu? Osoon kutaa afuraffaa baradhu kanan jalqabne. Maaliin jalqabte? Walaloo. Walaloo adda addaa barreessuudhaan beeksisaa achitti mana barumsaa keessatti hojjechuudhaan sirbuudhaan jalqabe. Maal faadha sirbite qaba sirba eenyu? As garagal yaa kololee as garagal. Warra wadeessa maaliin taloo nama macheessa akkuma bubbee siyaasa daasa lafa hanqisee tola makaasa. Kana barattoota sirbi. Kana sirriitti sirbaa ture jechuudha akka ajaa'ibaatti. Kun akkuma gartan Zawuduu waliin turuun bashannanuu jechuudha. Mee Zawuduu sanboota akkamitti gara sirba ofii baafachuutti deemte? Eeyyee egaa bara 1998-99 irrattani gara gumiitti galee. Gumii kan? Gumii wabii lubbuu jedhamu bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti argama. Achumatti galee hojjechaa ture. Saniin booda bara 2000tti immoo baandiin qacarame. Bulchiinsi magaalaa Sabbataa baandii ijaaree achitti qacarame. Bara 2000tti? Bara 2000tti. Maaliin qacaramte? Wallisummaan immoo? Kanan qacarame sagaleedhaan galee dura. Sagalee Uggaa jettu? Sagalee Uggaan jedhu weellisummaa. Sirbaa. Boodarra takka tureetan immoo beeksisa waltajjii jalqabe. Waltajjiis ni beeksisa? Nan beeksisa waltajjiis, nan sirbas, walaloof jeedaloos nan barreessa. Waan akkasii hojjechaa ture. Hojjetaa amma bulchiinsa magaalaa Sabbataa baandii Sabbataati jechuudha. Ammallee achuma jirti? Ammallee achiin jira sirriidha. Tole. Mee gara sirba kee ka duraatti eenyu si hojjete eessatti hojjette? Tole sirba duraa bareedittii sooddoodha. Sirba aadaa sadan sooddooti. Kiyya garaan didee. Intala sooddoo jaallatte gaafas? Gaafa san akkas ture. Bareedittii sooddoolee mana waashgamaa barbaacha kennu feeloo gooyyaa marartuu namaa jedhee tan jalqabeen. Tole eessa waraabdee kilippii kana? Kilippiin kun achuma bulchiinsa magaalaa Sabbataa naannoo Axaballaa jedhamtutti kan waraabamtee fi Roggee jedhamu tokkotti waraabame. Waggaa meeqa dura? Yoo xiqqaate gara waggaa 7 dura. Meegaa akkami sirbachiin boodatti fufte? Egaa sanaan booda sirboota adda addaa hojjechaa ture oodiyoodha. Bara 2007 karaa deemuu dadhabne sirba jedhamu. Karaa deemuu dadhabne? Karaa deemuu dadhabne. 97? Eeyyee bara 2007tti. Eeyyee isaan baasee. Tole. Mee karaa deemuu dadhabne? Karaa deemuu dadhabne mataa qaqqabanneetiin qeerroo koo nurraa qabii saroon akka nu nyaanne dafii nu qaqqabiite. Saroota ari'ame san baan? Sarootuma ari'ame san ariineer turre. Jalaniirani. Kana oodiyoodhaan hojjette? Isa kana oodiyoodhaan hojjedhee ture. Achuma Sabbatatti? Sabbatatti. Tole san booda hoomee akkamitti? Maal hojjette san booda? Eeyyee saniin booda immoo gaa sirboota lamaan tokko gidduu jiru. Boodarra bara 2012tti dhufne immoo. Haaya maaliin dhufte? Siingilii laqqaqaa siingilii. Amma gara gaafii murteessaa irraa dhufte? Eeyyee. Maali ati siifi Baqqaluu gidduutti maaltu uumame? Maal goota Baqqaluu bira? Maaloo natti hin kaasin ammas. Oduma natti fi wayya dhugaa waa'ee Baqqaluu ati. Baqqaluun anumatti tolte dhugaa maaliif ni beekta? Otoo nagaa hangal ta'e na arrasudha. Ati hin argine kaa. Hin argine odoo sirra ga'ee akkas hin jettuu turtee yeroo maamute dhugaa. Midhaan gurgurtee yaati Baqqaluu biraa maal goota? Maal argitanii maal isinitti makaa amma sirra hin deebi'aa kan. Ani hin deebi'u irra. Viidiyoo keessa waa hunda himtee jirti. Achittuu xumureera. Waan siifi Baqqaluu jechuudha. Ani dubbadhu irra. Dhugumatti Zawuduu sirbi suni sirba ergaa guddaa qabu. Dhugaadha.
amma seenaa dhiira baay'eeti wanni sun namoonni dhoofifata malee dhugaa namu dhiirtee hedduu wanni sun mudatee jira. kan mudateedha beekamaadha Mee ati akkamitti waan san haala kanaan diraamaadhaan gootee uummataaf dhiyeessu maaltu si kakaasa? ani jechuun guyyaa fi halkan ta'een kun aartiin kun uummata keessatti mul'ata. Tole. Hunda biratti mul'ata. Dhoksaa ta'a malee dukkana keessa ta'a malee. Saniin booda maaliifan ifatti hin baafne waan kana barsiisuu qabna kan jedhu irraa ka'eetan namni maatii ofii miidhaa rakkisaa beelessaa alatti maallaqa isaa facaasa kanatti natti hin tolle. Kun bahuu qaba jechuudha. Kun bahuu qaba jedhee. Kan gahuun dhokatee ta'a. Dhowuu qaba. Wanni bahuu kee dhowuu isaan oolu waan ta'eef nan dhoosee. Garuu maaliif dhageesseedha? Hedduu jarri dhiiraa zooddutti aaranii dubartoonni illee hedduu ta'eef maaliif cidii kana baaseef warri dhiiraa immoo sitti aaraa jiran. Abbaan kiyya bari uleedhanuu kana qabadhee deemuuf kanaaf miti kan. Lafa jala akkanatti dubbanne ufnaan ofirraa deebisuudha. Dubartoonni si eega dhiirri si tumuufadha. Dhiirri na tumuuf deema. Dubartoonni immoo na eebbisu. Nuuf jiraadhu, nuuf guddadhu. Bakka guddaa nu gahe. Kan kiyya kunoo kana godhabe. Kana godhalan isatu naa baase. Isaan natti sun dhugaa. Isa baaftee siin jedhe. Dhugaa sirba kun waan guddaadha. Akkasumatti mirga dubartiitillee. Dirqama sirriitti. Mirga maatiillee. Mirga maatiillee. Maatiillee ka eegu beeta ka sagalee naa jiiti. Singilii laqqaqaa singilii. Singilii. Singilii laqqaqaa singilii. Singilii. Iddilii sinqabu iddirii. Iddirii. Jaalalleen too maqaan ilillii. Ilillii. Fowwaddii jaalatti zilzilii. Zilzilii. Ciree ishee ganamaa firfirii. Firfirii. Qibsii sargeen jettuu qiqqilii. Qiqqilii. 15 dhugdii singilii. Singilii. Manaasiin boontiyyaa coggaarraan luqqisaa misirri. Wayyoo. Wayyoo maalan jedha. Gaafaan galu. Gaafaan galu. Wanni jettuun jirtu baqaluu sirruma goote. Sirba kana hedduudha namni itti boohare. Hedduudha jaalatama si argate. Bu'aan ati irraa argatte hoo maali? Jireenyi kee hagam jijjiirrate? Egaa bu'aan irraa argadhe ani uummata Oromoo bal'aa wajjin wal baree jira. Ergaa guddaa kana dabarsee jira uummata koo barsiisan jira. Kana irraa argadhe kan biraa wantu hin jiru bara. Jaalala uummataa qofa irraa argate. Jaalala uummataa qofa kan jiru. Akkami zoodduun bar sirbi kun hoggaa jaalatama isaa argani. Hedduu jijjiirama jaan makiinaa qabdu miliyoona meeqa qabda mana kutaa meeqa qabda? Egaa makiinaa qaba kan rabbi naa kenne. Innis kottee kiyya lamaan kunuuti. Fiinan deema makiinaan kiyya kana. Miliyoona meeqa argatte kan jettu saniif immoo namni yeroo ammaatu maqaa miiliyoon jedhu baasuu dhiiseera. Akkasumas immoo hiriyaa miiliyoon jedhamu hin qabu. Akkasumas mana immoo kan jettu kana egaa yoo xiqqaatee akkanatti jilbiifadhee kana keessa ciisu godoo wayiin dhabamtu malee maaltu jira itti. Maal jette? Hin dubbanne. Makiinaa kottee lamaani kan rabbi naa kenne. Miliyoona immoo? Miliyoonni. Hiriyaa miliyoon jaaruu qabu. Hin qabu namnu maqaa baasuu dhiiseera miiliyoon kan jedhu hin jiru bara. Sirriidha zooduu keenya maal seeta? Amma jaalatama uummata biratti argite kana akkan karaa jireenya kee jijjiiruutti gara jireenya keetiitti akkamitti fiduun danda'ama itti yaadda? Egaa ani kanan jedhu abbaan qabeenyaa Oromiyaa keessa hedduutu jira. Akkasumas immoo diyaaspoorotonni garaagaraa biyya alaatiif sabboonummaa qaban hedduun jiru. Egaa yoo dhuguma aartii uummata Oromoo yoo dhuguma guddina uummata Oromoo yoo dhuguma Oromoodhaaf dhaabbatan ta'e wallisaa bira dhaabbachuudhaan nu bira dhaabbachuudha. Hojii kiyya akkan ittiin kilipii haaraa hojiiwwan adda addaa hojii harkaan qaba amma fixeetanii kilipii wanti nu jedhu dhabeetiin kan amma na teessisaa jiru. Kanuma akkamma singilii kanuma akkamma singilii ajaa'iba ta'an lama akkas fixeen tureeyyuudha. Garuu kilipii wanti nu jedhu dhabeetan taa'aa jira. Kanaafuu osoo nama kilipiitti naa hojjetu argadhe uummataaf an baasa. Ani immoo hin ciisu hojjetames dagatames dhiifames akkuma ta'e uummata Oromootii dhaabbachuun koo boruus baasuun koo hin oolu. Garuu odoo wal gargaarre gaariidha. Sabboonummaan asirratti ta'uu qaba. Eenyummaan ofii asirratti ta'uu qaba. Aadaa ofiirratti seenaa ofiirratti wal gargaarre malee gonkumaa hin ta'u. Dhugumatti zooduun akkuma jedhetti nama sirba bohaarsaa guddaa nuu kanne akkasumatti zooduun ammallee sirba waan ittiin dalagu dhabuun waan rakkisaadha. Akkuma inni jedhe diyaaspooraan koomunitii Oromoo kan biyya alaa jirtan akkaataa itti zooduun gara biyya alaa dhufee hojiilee isaa kana dinqisoota isaa agarsiifatee deebisu. Akkasumas biyya keessatti Oromiyaa irra deemee dinqisoota isaatii waliin wal argitee akkaataa itti akka haalli si mijaa'u nutullee gamanaan dhaamsa dabarsina. Qaamni warri qaamni kun ilaallatu hundi zooduu cinaa dhaabbachuun aartii Oromoo cinaa dhaabbachuu jechuudha. Biyya keessaa fi biyya alaattis
artistiin kun deemee hojii isaa akka agarsiifatee argatu namu kara dandeessine koominitiin Oromoo kan biyya alaa jirtanis kana isinii dhaabna warri biyya keessa jirtanis Oromiyaa irra deemee akka hojii isaa kan agarsiifatu irra deemnee dhaamsa isinii dhaabna Zawduu keenya kanuma jireenyi keessatti jijjiiramee hojii kanaa ol akka nuu dhiyeessitu abdiin qaba. Mee kara biraatiin sirboota walaloo nama biraatiifis akka kan nuti dhaga'een ture. Sirbi ati walaloo namaa kan nuti hojiirra oola keenya faata. Booyyee Damissuu inni kan jedhamu weellisaa wayii jira. Akkasumas Gosaa Baacaa jira. Akkasumas Muluu Baqqalaa jirti. Muluufis barreessite? Habaal jiru Hamuluu. Kan Muluu faaya bareedinaa ga'umsaa hundumaati. Suma jireenyi koo harmee koo hanga dhumaatti. Sirba kana anatu barreesse. Baqqalaa ufsee kennee sirba hedduu jaallatamaa ture. Muluudha anatu kenne. Giiftii daadhiidha sirba kenne. Giiftii daadhii. Amma sannoo affeermee naajii. Yada balee kootu yada balee ilma sho'aadha yada balee kootu yada balee ilma sho'aadha jaalalli keena qabee hin argadhu wani dawa. Bara meeqa dura kan nuti sirba kana? Gara waggaa 4 dura. Haa giiftiif kan baay'ee soodu. Dhugaa sirbi kun hedduu bareedaadha. Walaloof yeedaloo kana akkamiin barreessuu jalqabde? Egaa walaloof yeedaloo kana walaloo bara 1994 barreessuu jalqabe. Jeedaloo immoo bara 1998 akkasan barreessuu jalqabe. Egaa sirboonni amma kan giiftii kana turee jira na biraa iyyuu gara 2001tti waan ta'e sirba barraa'e. Amma kiliippiidhaan itti hojjetteerti. Muluunis? Muluun kiliippiin hojjenne. Giiftiin jechuudha. Giiftiin. Tole. Garuu warri walaloo barreessituuf kun maqaa kenni maqaa kiyya barreessuun ittiin tolu baay'inaan. Isaan ittiin tolu kanatti dhiisuu wayya beektaa waan sanii. Maqaa kee ittiin tolu. Maqaa ittiin tolu maqaa barreessuun ittiin tolu walaloof jeedaloo jedhanii. Abalurraa hin fuudhee jechuun silaa isaan guddisan. Silaa nama guddaa nama taasisaa bara ebeluutu naa kenne ebeluutu kana na gargaare waan gargaaramte san kana na gargaare jechuun rabbiifillee galataa bara. Haga amma namni maqaa kee barreessin jiru. Walaloo feedaloo Zawduurraa fudhanna. Nama muraasa malee. Baay'een isaanii. Baay'een hin barreessani garuu hojii baay'een barreessanii baay'ee isaanii barreessan. Tole. Mee sirba gara sirba keessa daffaa irratti deemna. Sirba keessa daffaa yoom hojjette eessatti hojjette? Tole kanan hojjedhe bara 2012 inni illee kan hojjetame duukamitti arreenjimentii kan hojjedhe milkii istiidiyoo iddoo jedhamutti jechaadha. Egaa akkamii jedha sirbichi. Akkamii. Akkamii. Hedduu jaalladhu sirba jaalladhu. Kunis koomedii moo? Koomediidha innis. Garuu ergaa guddaa of keessaa qaba. Ergaa guddaa qaba kun baay'ee. Akkamii naguma jireenyi badhaadha kan nyaatan dhadhaadha sobee garaadha hin sobne dhugaadha akkamii naguma akkamii garagalchoo waaqaa miilli mataa hooqaa dhugaan qallattullee hin cittu gonkumaa akkamii naguma akkamii jedha. Hedduu namatti tolu dhugaa gara biraatiin maatii horattee moo akkamii Zawdu? Maatii qaba. Maatii qaba yaa. Ijoollees qaba yaa. Abbaa ilmaa meeqaati? Lamaati. Milkii fi seenaa jedhamti ijoolleen koo. Milkii fi seenaa maqaa bareedaa baaftee. Jireenyi kee ammaa sabbatuma. Sabbatuma jiraachaa. Garuu industiriin gurguddaan sabbataa keessa jira akka biyyaatti. Ati dhalataachiiti mee gara bulchiinsaatiin wanni gaafatte wanni deeggarsisii godhame wanni jiru jira akka sabbataa. Egaa dhuguma haa dubbannu dhugaa dubbanneetuma onnoo jenna waan ta'eef anaa kan deeggarsa naa godhanii miti lafa abbaa kootii lafa akaakayyuu kiyyaatu nurraa fudhatanii bakka bu'uu isaa nuun kennine. Bulchiinsa sabbataa. Kan nuyi yoomsee yoo achitti isaan. Warra lafarraa buqqaasan san. Warra lafarraa buqqaane keessaa tokko ana Zawduudha. Waa takka wanni isinii kafalamee isin jiru. Tokkollee ni jiru. Gaafattamma waan kana. Gaafannee dhabnee deemnet lukarratti kophee fidnee dhiifne. Naannuma sabbataatti. Naannuma sabbataatti. Magaaluma sabbata. Magaaluma keessa. Duwwaa torba keessa. Duwwaa torba keessa. Lafuma abbaa keessa. Lafa abbaa kiyyaa akaakayyuu kiyya qofaa muti. Eessumni kootirree irraa buqqaanii kan deemanii bakki isaanii jiran amma surmaa maatii kiyya. Waan kana waggaa gaafattanis namni deebisaa kan nuyi. Deebii kennu hin jiru tokkollee nu dhaga'an. Waan hedduu nama gaddisiisu. Dhugaa rabbii har'aatilleen miidiyaa hiree argatteeti himte warri hiree kana hin qabne meeqaa jira? Meeqatu mana keessatti dhokatee jira Oromoo meeqatu buqqee manatti hafee jira. Sabbataan maal fakkaatti mee dur? Egaa sabbataan
duriishii hin tolti. Lafa san qotaa turtan yoo ta'u ati beektu. Akkam? Umrii kee dura moo umrii keetiin? Lafittiin ani kanan beeku oggaa eegumaan dhaladhee hun beekamiire achumattiin dhaladhee achumattan guddadhee haati kiyyarree dhalattoo achiiti. Hunduu achi. Otomaatiin kee qotatu ni beekta lafa san. Oggaa qotan nan beekaa qamadii shumburaa xaafii oggaa irraa galchaa nan beekaa tureeyyuudha. Horii irratti eegatan tureeyyuudha. Lafa bal'aa irratti. Har'a garuu hin jiruuti. Kunuuti akkasitti kan harrafnu akkanatti. Hoociifnu kotteen keenya alatti mul'ata. Kireeffattee jiru. Waan iddoo bulchiinsi sabbataatis dhalataa keessan kana akka waan kana ilaaltaniif gamanumaan dhaamsa dabarsina. Mee zootuu keenya akka bira jiruuf jireenya keenya. Akka biraa kaa jiruuf jireenyi dhugaa dubbachuudhaaf nuyi ana qofaa miti. Artistoota Oromoo kamiyyuu jiraachaa hin jiru akkan jedhutti. Ofis nan beekaa kan biraas nan beeka waan ta'eef. Kanaafuu nuti uummataaf jiraachaa jirra. Uummanni keenya immoo homaa waan nu godhe hin qabu. Yoo yaadne hin dhufu. Kanaafuu nuti amma kan komachaa jirru abbaa qabeenyaa akkasumas immoo warra silxaanarra jiran. Warra aangoorra jiran warra abbaa taayitaa. Maaliif aartii Oromoon gargaarre maaliif hin deeggarre? Keessaa aadaa fi turizimii. Eeyyee sirriitti maaliif hin deeggarre gochuu hin danda'amu bara. Nuti aartii Oromoo hojjechaa jirra malee dhuunfaa keenya gamoo ijaarrachaa hin jiru. Mana ijaarrachaa hin jiru. Kanaafuu gargaaruu qabu. Nu yaamanii nutu dhaquu qabaa miti bara. Isaantu dhufanii ofii isaaniitiin nu bilbilanii kootumee kana hojjedhu hojii kana nu jechuu qabuyyudha. Waa dubbannu. Dandeettii keessan kan akka uummata baafattan isaaniitu sila haala isin mijeessu. Amma viidiyoo fi kilipeelee waraabdan kana qaamni gargaarsa isin godhu hin jiru. Tokkollee tattaafuma keessan. Lullaalan tattaaffii kiyyaanani ijoollee koo beelessaati bara. Maatii koo mana keessatti miidhati. Kanan ofii kiyyaa hojjechaa jiru. Gatii guddaa kabalaa jirti sooduu keenya. Mee ammas sirbaati nama barreessite keessaa tokko naaf himu. Egaa sirba Jimmaati. Baacaa. Sirba baacaa kana hedduu natti tola. Sirba gosaa baacaati. Gosaa baacaa hedduu natti tola. Akkamitti sirba ati aadaa Jimmaa akkamitti barreessuu dandeessu? Egaa ani uumama koo keessatti godinaalee Oromiyaa hunduma isaatu barreessuu hin danda'a. Nan beekaa tokkoffaa baaddii keessatti leenji'ee rukuttaa isaanii akka makkatee nan beekaa hunduma isaatu waan beekuuf nan barreessa. Sirriitti nan hubadhas nan dubbisas kanarraa keetti. Sirba Jimmaa kan gosaarra. Gosaa baacaa. Gosaa baacaarraa akka gammaddan abdiin qaba. Zooduu keenya. Mee maajirratti wanni dhaamsachuu feetu ergaan qabdu namoonni galatoonfachuu feetu yoo jiraatte. Egaa gidduu keessatti sirba gassasee jedhu uummata kooti yoo saatii qabattan itti dabaltu. Gassasee maajirra ni afeerra. Egaa namoota nani galateeffachuu barbaadu tokkoffaa irratti rabbi na uume nan galateeffadha. Isatu asiin nagee waan ta'eef. Lammataa immoo kanan galateeffadhu uummata Oromoo bal'aa kaabaa kibba bahaa dhiha jirtan. Tokkummaa keessan jabeeffattanii har'a gahaa jirtaniif hunda keessanuu sinan galateeffadha. Naa jiraadha. Naa uffalaasin. Lammataa irratti immoo milkii istiidiyoo Cimdeessaa Ayyalaa kilippii naa hojjechuudhaan akkasumas Tarruu Taaddasaa jabaadhunaan jedhee waan qabuun na cinaa dhaabbachaa jira. Akkasumas immoo Tarreessaa Abbabaa Ameerikaa jira. Innillee sirboota kanaan dura darbannaa hojjechaa ture. Guddaan isa galateeffadha. Fi namoota nani maqaa keessan dagadhe hunda keessanuu warra na deeggaraa jirtan ammas na cinaa jirtan galatoomaas ni jedha. Akkasumas Kookeet Shoo guddaan galateeffadha. Ajjee galatoom. Kabiraa ammas osoo hin dhaabmanne dura sirba audiyoo tokkos na dhageessiftee turte. Sirba hedduu namatti tolu tokko. Sirba sun akka waraabuu feetu natti maalirra ga'e sadarkaa akkamirra jira sirbi sun? Sirba san qabadheetumaan oodiyoodhaan si dhageechisee jira. Sirba ajaa'ibaati koomeedii bareedaa fi miidhagaa ta'edha kan hundi keessanitti gammaddu garuu maallaqa dhabuu kiyyarraan kan ka'e mana teechiseera. Xiqqoorraa dareetta akka uummannis qalbiin eeggatutti xiqqasharraa dareetta. Nuuroo wadda deeraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee naggaadee faddaalaa soorii adda baasii yaa rabbi keetu caalaa. Soorii adda baasii yaa rabbi keetu caalaa hin ga'ure. Liga iddoo namatti sirba kana viidiyoon akkuma haaliitti bareechite akka nuuf fiddu abdii qabna. Mee sirba kee afuraffaarratti haammanuu afeertu irratti deebiin. Sirba sun eessatti waraabde eenyu si hojjete? Kan naa waraabame egaa Cimdeessaa Ayyalaati akkuma jedhee
sirba san sabbatatti kan waraabame sirba shawaati gasa sirraan gadi yaatanii yaa fitoo dooka shaameetiyyaa gasa sirraan gadi yaatanii yaa fitoo mataan qarree mormii dhangalaasaa shitoo dooka shaameetiyyaa mataan qarree mormii dhangalaasaa shitoo. Hayyee sirba kananii afeerra zawduu keenya waamicha kiyya kabajjee hanga asitti dhufuu keetiif guddaan si galatoonfadha. Akkasumatti warra kakuu maammeetis iddoo waraabbii tana kan nu hayyaman hedduun galatoonfadha. Qophiin zawduu silashiitii wajji goone ta'arraa asirratti raawwatti fuuldura lamada akka deebinee waan haaraan zawduudhaa waliin dhufnu abdiin qaba.